مشامنا آيه مشامنا آيه يسوس بيجانا. Akkam jirtu saba waaqayyoof amantoota gooftaa qulqulloota waaqayyoo nagaan isiniif haa ta'u. Har'a faarfataa jabaa obboleessa koo Ayyalee biran jira. Ayyaleeni namani waggaa tokko dura bareeda. Haa ta'u iyyuu malee nama hayyaanni guddaan irra jiru, nama ogummaadhaan tajaajiluudha. Afaan Oromooni, afaan Amaaraani, afaan Benishaangul Gumuziini ayyaana guddaan kan irra jiru yeroo ammaa kana. Waltajjii afuuraa yookaas mana waaqayyoo keessa jira. Ayyalee koo afaan Oromoo akkamitti bartee ati eessatti dhalattee gabaabamatti naa himi. Ani iddoon dhaladhe Kililima Benishaangul keessa ta'e zoonii Kamashi keessaan guddadhe. Waan hundumaa kanan dabarsee Kamashi keessadha. Garuu iddoon dhaladhe Agalomeetti jedhama. Waradaan tokko Agalomeetti achi ka'umsi keenya. Samboda Soogee Baloo iddoo jedhamtu waggaa xiqqoo achitti dabarsinee Samboda waggaa 10 gafan ta'e gara Kamashitti galle jechuudha. Waggaan 11 akkas. Isa dura garuu waggaa 8-9 gidduutti Arjoo guddattu nan beeka. Arjoo achitti maatiin harmeen kooti. Achi jiraatu turanii Oromoo wajjin jiraatu. Zariin beekan. Ayyee. Akkuma sana Kamashii keessas iddoon guddadhe sana waan hundumaa Kamashii keessan beeke bakka Kamashii baay'een jaalladhuudha. Magaalaa gurguddoota beeka garuu akka Kamashii hin argadhu. Maaliif yoo jette Oromoo wajjin guddanne achi zariin beennu. Waldaa tokko tajaajila, kwaayirii tokko tajaajila. Bakka ijoollee walii boonya ammallee gaafa yaadu imimannaa dhufa ijoollee saafelota baay'ee wal wajjin guddanne. Al tokko gaafa yaadu imimannaa dhufa. Kanaaf Oromii fi afaan koo lammaffaa. Lammaffaa Amaarii fi sadaffaadha. Akka tasaa ta'e immoo faarfannaadhaan guddachaa. Namoonni baay'een dhugaa dubbachuuf dheengadda laayivii irratti obboleettii kee faarfattuu Injii Ajjinoo lagarree turre. Namoonni baay'een keessaanis naa barreessaniiru, yeroosis naa barreessaniiru. Faarfannaa afaan Gumuziidhaan isheen jette tokko baay'ee jaallatanii kan keessuun immoo miidiyaa irra jira. Mee irraa jaallattoonni koo asumaan dhugaamaa jiru. Afaan Oromoon si argaa jiru, afaan Amaaraanis si argaa jiru. Mee afaan Gumuziidhaan faarfannaa suma isteejii irratti faarfachaa jirtu waan masikeendi muraasanaa jiru. Waan baay'een sirriitti jaalladhe tokkoon qaba. Sabillee asumaanii si hawwatuuni. Eshi. Bikushagawa kamshakwara Bokogokwa etaraba mekishara Bikushagawa kamshakwara Bokogokwa etaraba mekishara Mashamena aye Mashamena aye Yesus bigana Raba Yesus bagange tamara Raba Yesus bagange tamara Raba Yesus Eta Yesus bagange tamara Eta Yesus bagange tamara Eta Yesus. Ayyee saba waaqayyoo faarfataa Ayyaleen faarfataa ayyaana waaqayyoo qabudha waan ta'eef irra deddeebi'ee isin dubbadheera. Itti fayyadamaa, itti gargaaramaa waldaan kiristaanaa namoota jilba qaban, namoota waaqayyoon sodaa waaqayyoo qaban, namoota qooddaa sabummaa hin beekne akkasii warra Kiristoos Yesuus qofa leellisan itti gargaaramaa. Ayyalee koo baay'een si jaalladha. Waaqayyo akka daangaa kee fageessu shakkiin qabu. Si wajjin haa ta'u eebbifami baay'een si jaalladha. Sin jaalladha. Barakee eebbisu. Eebbifami. Eebbifami bal'adhu. Ameen.